Maqaan kiyya Moosiisaan jedhama. Albuudota qabanneeti inni albuudonni immoo agaawwan jedhamanis baay'inaan nuti immoo faayaa gurraa, faayaa mormaa fi faayaa harkaa qabanneeti irraa jechuudha. Tokkoffaa meeshaawwan ati qabattee kan dhiyaate hin gurgurtaa. Lammaffaa immoo namoota beekamaa namoonni gaggaarii boruuf nama kastamarii kan siif ta'u argatta jechuudha. Haala ajaa'ibaan deemaa jira. Amma fuuldura keenyas ofaa kan jiru ayyaana irreechaa jaateef namoonni baay'ee Oromiyaa naannoo biyyarraa baay'ee hundarraa dhufaniif namoota baay'ee argachaa jirra jechuudha. Akkuma argiteetti nuti amma albuudota qabanne dhiyaanne namoonni kan biroon immoo uffata qabatanii dhiyaataniiru. Namni uffanni bituuf namni dhufe immoo albuudota isaan kana mormaafis gurraafis hin bitaa jechuudha. Achumaan meeshaawwan keessa uummata kee wajjin Oromiyaa keessa waan dhagaawwan isaan kun hundumtu jaabaaniif lakka Oromiyaa keessa oomishoon waan kan hunduu oomishoomu jedheef namni beekumsa san argatas. Ayyaanni irreechaa tokkoffaan ayyaana Oromoota hundumaaf iyyuu akka ta'e beeka. Oromoonni baay'ee biyya kan biraarraas biyya alaarraas Oromoonni kan ta'anii dhufanii ayyaana kana irreechatanii nama baay'eetti beektaa, nama wajjin wal si beeksisaa. Tokko taatees immoo ayyaana tokko uummataatti naa kabaju haalli isaan bareeda. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee keessadha. Suuqiin keenya kan argamu Boolee Madaaniyalam dugda duuba Faanaa Pilaazaa bukkee Wagaagan baankiin iddoo jirutti filoorii lammaffaa irratti argama jechuudha.